naafimi waan amballeesse maltuna raasi fageesse ottu ijaanan silaala maanam si boonta halaala meelaala me gaba banku wanta isheen babbareeddu siniin jedha kunoo laala meelaala me gibbiin kun waan bareedu wanta inni bareedu wanti bareedu ababa babbareedu kan naannoon kun baay'ee bareeda siniin jedha wanta baay'ee nama gammachiisuu fi wanta baay'ee sammuu namaa bohaarsuudha siniin jedha wantoota ani haasa'uu barbaadu waa lama ofiin waan tokko jechuudha wanti haasa'uu barbaadu immoo wantoota sooshaal miidiyaa kanarra deemaa jiru maalidha yoo jettanii wantoota nama gaddisiisuu fi wantoonni nama gammachiisullee keessa jiraachuu danda'a siniin jedha wanti nama gaddisiisu maali yoonaan jettu ta'e wantoonni sooshaal miidiyaa yookiin immoo keessumaa tiktookii yookiin tiktookii irratti nama gaddisiisu tokko seera aadaa fi duudhaa ofii eeggachaa hin jiran jechuudha inni xiqqaallee inni guddaallee kanaafu wanta baay'ee nama gaddisiisu tokko seera ofii duudhaa ofii cabsuu jechuudha warroota cabsan jechuudha innaa kanaafu makiinaan dabarraan makiinaan laale as keessa yeroo baay'ee taaksiin hin seenu taaksiin arge jechuudha naannaa kana naannaan kun maal akkasiin jedhu kun akkatti warroonni qulqulleessan as keessa jiranii warroonni kun jala aasaa deemanii bishaan obaasanii aromanii tolchan jechuudha laaluu dandeessu innaa kanaafuu maalin siniin jedha warroonni miidiyaa kanarratti wal fuudhantu baay'ataa wal jaallatantu baay'ataa erga wal jaallatanii booda immoo wal dhiisuutu jira wal aarsuutu jira wal boosisuutu jira bakka yoo inni na fuudhuu baatee ofan ajjeesaa yoo inni na fuudhuu baatee ofan fannisaa yoo inni na fuudhuu baatee kirooreksiin dhugaa jedhe miidiyaa kanarra yoo deemtan jechuudha innaa kanaafuu of fannisuunis of ajjeesuunis kirooreksii dhuguunis kan mul'ataa jiru tiktooka irratti jechuudha seera aadaa fi duudhaa ofii cabsanii dur kan beeknu kan abbaan namaa jaallatee kan haati namaa jaallattee kan obboleessi namaa jaallatee jechuudha kan firri namaa jaallate jechuudha kan itti heerumanii har'a garuu namuma tokko malkiin isaa bareedaadha yoo ta'e dhaabiin isaa bareedaadha yoo ta'e miidiyaadhuma tiktookii sana irratti gadi ba'anii yoo ati dhuftee na fuudhuu baatte ani ofan fannisaa ofan ajjeesaa jiraachuu hin danda'u si malee jedha dhirsa isaa mana godhe jechuudha dhirsisaa yookiin dhirsishiisu yookiin bareedaa ta'uu danda'a yookiin bareedaa ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha inna warroonni sooshaal miidiyaa kanarraa hojjetan immoo snaappiidhaan footoo isaanii bareechatanii of tolchanii of bareechanii yeroo isaan gadi ba'an waanuma akkas bareedutti fakkaate dhirsa isa manaa lafa godhee miidiyaa irratti ol ba'ee yoo ati na fuudhuu baattee ani ofan fannisaa ofan ajjeesaa kan jedhamudha jechuudha wantoonni mul'ataa jiru innaa kunis immoo tokko namni tokko erga murteessee tidaarii yookiin immoo bultii ijaarrateera ta'e bultiidhuma isaa sana jabeeffachuutu caala malee ganaa bultii ofii dhiisanii bultii namaa diiganii ofiis bultii diigde namas immoo bultii diigsisuun wantoota hin barbaachifne keessa isa tokkodha jechuudha. Namichi ishiin jaaladha jettee boossullee nama haadha manaa fi ijoollee qabu jechuudha. Ishiin illee nama heerumtee abbaa manaa qabdu jechuudha. Lamaan isaaniitu
laaxxee miti yookiin immoo siingilii miti jechuudha. Innaa kanaafuu jarri kun lamaanii walii hin beekanii sooshaal miidiyaa kanarratti footoosaa yookiin ka wanta baay'eetiin jechuudha namoonni nama jaalatuu danda'anii akkamitti nama jaalachuu danda'an dubbiidhaan nama jaalachuu danda'an dhaabiidhaan nama jaalachuu danda'an footoo snaapii kana laalanii nama jaalachuu danda'anii innaa wantoota kana keessaa filannoo kana keessaadha jechuudha wantoonni namni jaalalli irraa nama qabu anas taanaan akkasuma garuu ani seera aadaa kiyyaa cabsee abbaa manaa namaa dhaqee qee namaa diiguudhaaf bultii namaa diiguudhaaf abbaa qee ta'ee abbaa ijoollee ta'ee kan jiru ani si jaaladheera jedhee qeesaa diiguu hin barbaadu jechuudha. Innaa akkuma kiyya siingilii kan ta'e tokko yookiin immoo bultii kan hin ijaarranne tokko yoon arge si jaaladhe jedheellee xiqqoonarraa bareeduu danda'a jechuudha bultii namaa diiguurra. Innaa kanaafuu wantootaan kana siniin jedhu kana keessaa wantoota kanadha jechuudha wantoonni miidiyaa irra deemaa jiranii keessumaa samoona kana immoo sooshaal miidiyaa kanarratti wal jaalatanii jaalalaan wal maraachanii footoodhaan wal maraachanii viidiyoo hojjechuudhaan wal maraachanii waliin ta'anii geemii taphachuudhaan jaalala wal qabsiisanii kan akka Hamzaa fi Ashetti jechuudha amma miidiyaa kana kan cufee feesbuuk irraan tiktook irraan maal isiniin jedha kan miidiyaa hundaarratti amma footoo isaanii fi wantoota isaan dubbatanii fi viidiyoon isaanii aqanaabbaramee miidiyaa kanarra cufee kan jiru isaan jechuudha amma piroogiraamiin jiru amma gaafa piroogiraamiin isaanii gadi bu'uutti isaanumatu farfamaa jira jechuudha. Maal isiniin jechuu barbaadeetanii wantoonni miidiyaa irratti afarfaman tokko afarfamaa warroonni wal fuudhan kun afarfamaa waliikuu danda'u wal diiguu danda'u jechuudha. Keessumaa namoonni miidiyaa irratti wal jaallatee wal fuudhe innis waa tokko balleessee farkaa qabaachuu danda'a jechuudha. Innaa isheenis immoo waan tokko balleessitee yookiin immoo nama biraa jaallattee nama biraa faana footoo kaatee namni hin dogoggora jechuudha. Dogoggora tokko qabaachuu dandeessi. Dogoggora sana immoo akkamitti dogoggoruu dandeessi yoo naan jettu ta'e namni kamiyyuu dogoggoruu hin dhiisu hin innaa miidhaa isaatu caala moo miidhaan isaa hin caalu osoo jenne miidhaan isaas immoo faayidaan isaas immoo wanta jiru waan ta'eefu miidhaas hin qaba yoo jenne faayidaas hin qaba yoo jenne faayidaas ni qaba miidhaas ni qaba jechuudha. Kanaafuu wanti nuti godhuu qabnu jidduma galeessatti ilaallee miidhaa qaba yoo jennes miidhaa hin qaba garuu faayidaas immoo hin qaba jechuudha. Bakka inni itti faayidaa qabutti illee akkuma nama siniin jedhe kana wanta baay'ee of keessaa qabata siniin jedha seera aadaa cabsuu irratti seera shaamarran keenyaa fi dhiirrillee jechuudha safuu safeeffachaa hin jiru safuu eeggachaa hin jiru shaamarran keenyallee safuu eeggachaa hin jirtu kana biraan bakka wanta gizee tokko tokko ani jechuudha miidiyaa kanarra yookiin tiktook kanarra yoon seene wanta baay'ee nama gaddisiisutti nan arga wanta baay'ee nama gammachiisu tokkos nan arga jechuudha. Innaa kanaafuu mee wantootaan dhaamsa isiniif dhaamu keessaa shaamarran keenya abbootiin keenyaa fi haadhotiin keenyaa fi akkamittiin wal fuudhaa turanii seeraa fi safuu isaanii akkamitti eeggachaa turanii jennee dugda keenya duubatti deebinee osoo ilaalle wanta baay'ee nama gammachiisu jechuudha. Innaa haati keenyas abbaan keenyas akkaataa isaan itti wal fuudhan dugda keenya duubatti deebinee nutis immoo seera keenya maaliif cabsinaa aadaa keenya maaliif cabsinaa safuu keenya maaliif cabsinaa akka abbootiin keenya safuu qabanitti nutis safuu qabna. Keessumaa sooshaal miidiyaan kun yeroo gabaabaa keessatti tasfaffa'ee akka durii osoo hin taane sooshaal miidiyaan ni beektanii akka abbootiin keenyaa fi haadhotiin keenya wal fuudhan osoo hin taane dur bilbilillee jiraachuu danda'a jiraachuu dhiisuu danda'a amma wanti hunduu guddatee jira sooshaal miidiyaan illee anumti kun miidiyaan harka jiruun fayyadamee rakkoo kiyya himachuu danda'a rakkoo maatii kiyya himachuu danda'a rakkoo biyya kiyya keessa jiru dubbachuu danda'a
inna kanaafu yeroo qaroomee fi yeroo gara bilisummaatti deemnu waan ta'eefu kanaafu osoo ta'ee jiru utumayyuu kana ta'ee jiru wanta hundaa dubbachuu irra safuu ofii eeggachuutu caala siniin jedha. Safuu keessan eeggadhaa, maalummaa keessan eeggadhaa, of kabajaa siniin jedha. Yoo sin kabajaa ofitti gootanii yoo sin kabajaa ofitti gootan namni illee kabajaa sinitti godhe siniin jedha. Yoo sin safuu keessan eeggattan namni illee safuu keessan sinii eega siniin jedha. Kanaafuu safuu keessanii fi aadaa keessan waa'ee abbootiin keessan haadholiin keessan akkaataatti wal fuudhan yaadadhaatii seera keessaniin wal fuudhaa. Yoo wal fuutanis immoo kabajaa waliif godhaa. Gadi baasanii miidiyaa irratti wal baastanii rakkoo keessa darbitan wanta wal gootan gadi baatanii hin dubbatiina. Asuma irratti fixadhaa, waluma manuma keessanitti fixadhaa sinin jedha. Warroonni miidiyaa irratti wal fuutan immoo keessumaa wanti isin haakettanii mana keessatti tuftan miidiyaa kanarra deema jechuudha. Fakkeenyaaf wanti abbaan manaa isheedhaan jedhe isheen qabattee gadi dhufti yoo ta'e, wanti haati manaa jette abbaan manaa qabatee dhufa yoo ta'e kun bultii diiguu malee ijaaromti jechuudha. Innaa wantoota kanarraa of eegaa, of tiksaa siniin jedha. Innaa akkas fakkaata. Innaa akkasii siniin jedha. Innaa kanaafuu seera keessaniif aadaa keessan, amantaa keessan, safuu keessan eeggadhaa. Yoo heerumtanis immoo abbaa manaa keessanii kabajaa kennaa. Maatii keessan, haadha keessan, abbaa keessan, abbiyyuu keessan, amaatii keessan akka kan keenyaatti akkas jedhu jechuudha. Innaa isaaniif illee kabajaa kennaa fi siniin jedha. Akkuma argitan yookiin immoo akkuma argitanitti gadi baatanii miidiyaa kanarratti hin dubbatiina, waliin saaxiliina, wal hin hamatiina. Wantoota dubbatame dura mana keessatti fixadhaa otoo miidiyaa irratti hin baasin jechuudha. Innaa kanaafuu namoonni tokko tokko immoo erga wal jaallattanii bultii nama tokko erga balleessitanii bultii nama tokko erga diigdanii yookiin immoo namni tokko wajjiniin bultiin ijaara jettanii waliin jammartanii kaatanii dugda duubatti deebitanii nama biraa jaallattu yoo ta'e kan nama sana jireenya isaa gara fuulduraatti bultii qabachuuf deemaa jiru jalaa tabalaashessitanii kaatanii ofii keessanii immoo gara addisiitti yookiin immoo gara kan biraatti darbuuf deemtu yoo ta'e inni kunillee ka jireenya kee isa jammarte sana dhiiftee isa lammataa sana sii sirreessuu dhiisuu danda'a jechuudha. Innaa kanaafuu duraan dursaa bultii namaa keessa hin galiina, jireenya namaa hin balleessina. Yoo jammartan akkuma jammartanitti wal fuudha. Yoo wal fuudhuu baattanis immoo walirraa fagaadhaatii abbaan kan isaa barbaaddate akka seera isaatti wal fuudhuu qabaa siniin jedha. Kanaafuu seeraa fi aadaa keessan, amantaa keessan kabajaa siniin jedhaan dhaamsa kooti. Innaa turtii gaarii siniif haa ta'uu. Kan faana turtan hundi keessanuu sheer, laayik, koomentii gochuu hin dagatiina. Ulfaadhaa siniin jedha.